Akkam jirtan nagaa keessanii maatii hawwiitu annagaa koodhaa galata waaqayyo nageenya waaqayyo bakkuma jirtan siif haa baay'atu. Har'a waa'ee shamara biyya Arabaa irraa haasa'uu dhufe. Shamara biyya Arabaa jechuun maal jechuudha? Shamara biyya Arabaa nama hedduutu maqaa baasafi. Shamara biyya Arabaa nama hedduutu maqaa baasafi. Nama hedduutu maqaa barbaadeen ishee yaaba. Garuu dubbicha akkasii miti. Shamara biyya Arabaa jechuun sobduu jechuudha. Yoo dhukkubsatte dhukkuba ofii kan dhokfattu. Osoo dhukkubsattuu lakki ani fayyaa kootan jira jettee kan sobdee maatiin isii akka hin gaddine gootudha. Gara laafetti sobuun ishee dirqama itti ta'ee ishii sobsiise. Osoo dhibamtuun hin dhibamuu fayyaan jira jettee. Osoo madaamii ishee loltuuni, osoo beeloftu, osoo nyaaramtu lakki ani gammadeen jiraachaa jira. Mana akka maatii koon jira jettee waan gaarii haasoftu sobdee. Kanaafi shamara biyya Arabaatirraa yeroo hunda namni dubbatu baay'eedha. Garuu dhukkuba ishee, waan isheen keessa jirtu, rakkoo ishee namni hubatu xiqqoodha. Kana hubachuu yookiin akkamiin akka jiraannu of gochuu danda'u immoo numa mataa keenyadha. Yoo nuti of kabachiisne namni hunduu nu kabaja. Keessatti nuti shamarran biyya Arabaa gara laafna. Hundaaf tolla. Akka bishaaniiti xurii namaa qulqulleessina. Dhugaa kan akka shamara biyya Arabaa hin jiru. Akka shaamati namaa ifnee ofii dukkana keessa teenya. Kanaaf yeroo itti naqqaanu yeroo waa hunda itti jabaanne keessaa kaanu ammaadha. Nuti shamarran biyya Arabaa carraa takka qofa qabna. Carraa sun carraa biyya Arabaa yeroo jiru qofaadha. Buuphaa yeroo harkatti qabdee deemtu yookaan haga affeeltutti yookaan haga xabbastutti buuphaa sana of harkaa kuffiste taanaan buuphaa sun cabde gatii tokko hin qabdu. Nus akkasiidha. Yoo jabaannee iyyummaa keenya rakkoo duraa keessa ture sanirraa of jijjiiruu barbaanne yeroo amma gola madaamii jiru kana keessattidha. Amma tattaaffannee maallaqa keenya siraata ittiin goonu nuti jabaannee furmaata hin barbaaddannu taanaan kan akka nuti guddannu akka nuti jabaannu barbaadu biyya keessa hin jiru. Kana kan murteeffatee ka'u numa mataa keenyadha. Kanaaf dirqama jabaannee ka'uu qabna. Yoo nuti jabaannee kaana yoo nuti kan hojjennu san waan gaariirra oolfanne malee namni biyyatti waan gaariirra nu oolchu abadan hin jiru. Kanaafi waan kana kan jabaatee akka boru waan gaariirra geenu ofii keenya bicha osoo hin taane akka ilmoo keenyaaf taanu kan maallaqa keenya walitti qabatee waan gaariirra godhatee galuu qabu dirqama nuyidha. Harmee kootu fassan bitaa, abbaa kootu kana bitaa, obboleessa kiyyaa fassan bitaa, obboleettii kiyyaa kana bitaa, fira kiyyaa kana bitaa, dhiisa san duubatti gati habiibtee. Sin fayyadu. Maatiin kee, obboleessi kee, obboleettiin kee gaafa ati maallaqa qabdu malee gaafa hin qabne sin jaalatan. Kana beekuu qabda. Maatiin kee laayivii isaanii bareedduu biyyatti dabarsanii jiru. Obboleessi kee ati xiqqishuun kaleessa biyyatti gattee galte suni, deemte suni har'a guddate mataan isaa firiizii. Obboleettiin kee akkasuma mataan ishee tuksii gammachuudhaan maatii ofii wajjin barnoota ofii deemtee hiriyoota ofii wajjin bashannantee jiraatti. Ati garuu gola madaamiitti ganama osoo hirriiba hin qufne kaatee nyaata jaraa laattee ofii keetii agabuu galgala bakka tokkotti gisee takka nyaatta. Hojiin hojjedha osoo jettu kanan godha sanan godha osoo jettu sa'aatii sitti deemee osoo nyaatiin agabuu kee oolta. Kanaafi ati dammaqiitii boota amma jirtu kana eessan jira maalirran jira biyyatti maal godhadhe amma yoo maal godhachaan jira maatiin koo maalirra jiranii dhiisiti kan qe'ee qofa yaadi. Ati ganaa koo galtee laayivii meeqas eeggachaa jira. Ati biyya Arabaa kana galtee taanaan ikkoo carraan kee takka bichaadha akkasiin jedhe carraa takka qofa qabda. Maallaqa kana amma walitti hin qabanne taanaan biyyatti galtee sarratanyaa maatii keetii ta'uu dhalatti Itoophiyaa keessatti hojjedhee of hin jijjiiraa soba. Biyya Arabaatti kan of hin jijjiirre namni Itoophiyaa keessatti of hin jijjiiru. Osoo jalqaba biyya keessa turte ta'e hin jabaattaa waa hunda hojjettee of jijjiirta. Garuu amma biyya kanaa biyya galtee hojjettee of jijjiiraa soba. Itoophiyaa keessatti waan hojjettu iyyuu si dabbara.
ati maallaqa guddaa asii argattu kana barte waan ta'eef Itoophiyaatti yoo akkam qaxaramte ji'aan 3,000 2,000 4,000 kana caalaa hojjetaa mootummaatiin hin qaxaramu. 4,000 argatte jechuun ji'atti asitti meeqa akka argachaa jirtu ilaali. 4,000 immoo homaa tokko siin gootu. Kan asitti ji'aan 20,000 ol argattu hin jijjiiramne Itoophiyaatti 4,000 hin jijjiiramtaa hin jijjiiramtu. Kanaaf obboleettii kiyya yaa eenyuyyoo yaa maaliyyoo jechuun isitii ofii keetii dammaqiitii kaadhi. Akkasuma yeroo galtan adaada kiyyaafan kana bitaa, eessumoo kiyyaafan kana bitaa, maali kiyyaafan kana bitaa kanas hin yaadiin. Ofii keetii uffata gaarii kee gahaa bitadhu, maallaqa kee walitti qabadhu fuudhuuti jala. Si fayyada habiibti. Adaadan kee maamman kee gaafa ati galtu san hoyya harka siya cabacabanii garanaa garanaa si dhungatan. Hunduu shigaarii ofiisitti matan. Maaloo akkas ta'ee, maaloo akkana ta'ee, akkanatti dhibamee siin jedhu rakkina ofii malee gaarii sitti naasa'an. Namumti waa takka waan laafa wayii fidee nyaadhu sun jedhu hin jiru. Goggogaa isaanii rakkoo isaanii keessa madadee sitti matan. Maaloo hoodha adaadatti yana biraa rakkatta, maaloo hoodha eessumuu yana biraa rakkatta ittanii itti guurtan taanaan isin booda harka duwwaatti haftan. Gaafa harka duwwaatti hafti san intalli sun eessa geechedhee namni bilbilee si gaafatu namni tokko hin jiru. Ani waanan ija kiyyaan argeeffan. Narras ga'uu baatu nama baay'irra nama irra gee waanan qaaman ija kootiin argeedhafa. Kan waggaa 8, waggaa 9, waggaa 10 hojjetee maatii ofii bichaa jijjiiree maatiin isaanii soofarra taa'anii mana zannaxee keessa jiraachaa isheen asitti gubachaa turte immoo lafa daaraarra jiraachaa jirti. Maatiin keenya gaafa qabnu malee gaafa hin qabne nu jaalatan. Maatiin keenya keessatti iyyuu gara biyyaa gallee yoo deebinee dhufne malee yoo isaan bira teenye hin jaalatan. Kuni dhibbatti bakkuma hunda. Maatiin keenya yoo deemnee dalaganne malee kanaaf amma bakka jirtu dammaqii ka'ii yeroo ati itti bakka raftee kaatee itti hojjechirtu amma qofaadha. Carraa amma keessa jirtu kanatti fayyadamuun dirqama keeti. Yaa fi rakkoo yaa maama hojjechuu dhiisi. Maama fi baabban biyyatti hafan. Isaan laayivii ofii dabarsan. Jireenya ofii jiraatan. Obboleeyyan kee hundi isaanii dafqanii hojjetanii akka keetti yaa fidan. Ati gola namaa keessatti beeloftee rakkattee nyaaramtee maaliif kan obboleeyyan keetti itti uwwistu? Itti uwwisuun ikkoo waanuma jirudha. Garuu waggaa 6 waggaa 7 isaanuma qofaaf xaartee harka kee duwwaa galta taanaan kee gatiin lifaatii kee maalidha? Deebi'ee dalagadhaatti umuriin keessarraa deemaa jira. Ati laayivii takka osoo hin dabarsin, ilmoo takka osoo hin argatin, jaalala hiriyaa kee wajjin biyyatti guyyaa 2 guyyaa 3 koo waliin bashannantee bakka bareedaa deemtee yoo gammadde koo siif gammachuudha. Addunyaa kanarra waggaa 1000 hin jiraatu. Umuriin keenya xiqqaa. Isa keessatti iyyuu yoo nuti bilxoomne, yoo nuti ofan jijjiirannee keenya qabsoo namaa dhiisnee, haasaa namaa dhiisnee ofirratti qofa qabsoofnedha. Karoora namaa, jireenya namaa haasa'uu dhiisnee yoo jireenya keenya qofatti haasofnee, jireenya keenya qofa irratti murteessinee ani eessan jira jennee of yaadannee qofaadha kan jijjiiramu. Kanaafiyyuu shamarran keenya dammaqaa yoo amma dammaqxan malee amma raftanii jirtan taanaan biyyas gallaas sissanuma. Kanaafiyyuu yeroon itti of jijjiiruudhaan kaatan ammas hin jedha. YouTube kiyya subscribe, like, share gochuudhaan na jajjabeessaa. Akkasuma yaadota babbareedaa fi gorsa wantoota ani beeku hamman beekurraa isinifan qabadhee dhiyaadha. Waan narra dogongora ta'e immoo waan narra jaalanne tokko natti himaa akka nuuf sirreessu. Galatoomaa turtii gaarii. Bye.